Waggoota sadin darban Oromiyaan guutuun mana hidhaa keessa turte. Akka graafiksii irraa mul'atu kanatti Oromiyaan guutuun hidhamte hayyoonni isaan beektonni namoonni siyaasaa biyyattii tarkaanfachiisuu danda'an hundi hidhaa keessa ture. Jawaar Mohaammad dabalatee hooggantoonni Koongirensii Federaalaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo dargaggoonni waggoota sadan darban dura jijjiirama Itoophiyaa keessatti fidan hundi manneen hidhaa bulchiinsa Abiy Ahmad dhiphaa keessa ture. Ummanni Oromoo fi Oromiyaan ammootuun mana hidhaa bal'aa keessa turte. Graafiksiin ogeessi Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Abdii Jamaal hojjete akka mul'isutti Oromiyaan guutuun hidhaa keessa jirti. Hidhamuu Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa akkasumas ammoo qondaalota olaanoo Adda Bilisummaa Oromoo immoo mana hidhaa bulchiinsa Abiy Ahmad keessa jiraachuu isaa agarsiisa. Ifaan achi keessaa bahe ammoo hidhamtoonni muraasni Jawaar Mohaammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi namoota muraasa dabalatee achi keessaa bahan san mul'isa. Ifaan mana hidhaa keessaa bahaa jiraachuu isaa argisiisa. Simbirroon lama kan halluu adii qaban yookaan ammoo mallattoo nageenyaa mul'isan mana hidhaa san keessaa bahanii jiru. Garuu deebi'ee manni hidhaa cufatee jira. Kun ammoo kan argisiisu hidhamtoonni siyaasaa hedduun kumaataman manneen hidhaa bulchiinsa Abiy Ahmad keessa jiraachuu isaati. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u. Dhimmi nuti ittiin hidhamne dhimma mana murtiitti ilaalamu osoo hin taane dhimma siyaasaa waltajjii siyaasaa qofaan furamuudhaan gameessa siyaasaa Itoophiyaa keessatti kiila lixee fi daandiin isaa qabsoo karaa nagayaa ta'e Jawaar Mohaammad mana murtii bulchiinsa Abiy Ahmad dura dhaabbatee dubbataa ture. Mootummaan ofumaana hidheem yakkana irratti barbaadaa jira. Ani geggeessaa siyaasaatiin filannoo na jala dabarsuufi akka ani filatame ummata hin hoogganneef na hidhan malee ani yakka tokkollee hin raawwanne. Itti aanaa dura taa'aa Koongirensii Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaattuu mana murtii Itoophiyaa keessatti dubbataa ture. Mootummaan Itoophiyaa mormitoota siyaasaa mana hidhaa gadhiisuu isaa gammachuun simadha. Barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares hiikamuu Jawaar Mohaammad fa'aa hordofee barreesse. Dhiifamni badii malee godhamuu hin jiru. Ajaja olaanaa waraana bilisummaa Oromootti hiikamuu namoota kana ilaalchisuun ibsa baaseen dubbate.
hiikamuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo tarkaanfii jalqabaa furmaata siyaasaaf dhibdee waraana Itoophiyaatiin yaada qaamolee garaagaraatiin Itoophiyaan jiraachuu kan dandeessu yoo Oromiyaan jiraatte qofaam anaaf Oromiyaan naannoo oliim anaaf Oromiyaan biyyaam artist Taaddalaa Gammachoottum Tibbanaa dubbateem. Jawaar abbaa riiformii Itoophiyaatiin Jawaar abbaa injifannootiin Jawaar tunu bulchaam dhaadannoo fi miira ummanni hidhamtoota siyaasaa yeroo mana hidhaatii bahan ittiin simateedha. Jawaar Mohaammad obbo Baqqalaa Garbaa fi waahillan isaa mana hidhaa irraa baatan baga mana hidhaa dhiphaa keessaa gara mana hidhaa bal'aatti baatan kan jedhamu yaada xiinxaltootaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetworkii kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo Tibbanaati. Qophii mil'oo Tibbanaa keenyaadhaan hidhaa bahuu Jawaar Siraaj Mohaammad faarratti xiyyeeffachuun waan mil'anne isin mil'achiifna. Imala hidhaa Jawaar Mohaammad fa'aa mana murtii jalqabaa hamma mana murtii olaanaa federaalaatti yakka shororkeessummaan himatamu hammam mana murtiitti dhiyaachuu diduutti lagannaa nyaataatii hammam wal'aansa fayyaa dhoowwamuutti sochii uffata keellootii hammam duula tiwiitaraatti maaltu raawwatame waan mil'anne qabna. Hidhaa bahuu hidhamtoota kanaa ilaalchisee miidiyaaleen alam Aljaziiraa hamma New York Timesitti BBC hamma Reutersitti The Washington Post hamma Associated Pressitti Ajaansa France Press hamma Ahram Onlinetti waa'ee Jawaarii fi waa'ee hidhamtoota siyaasaa maal jedhan ka jedhus mil'anneetii jirra. Ansraay Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin mil'uu Tibbanaa isin biraan gahuuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Kun mil'oo Tibbanaati. Imala ji'oota 17 mana hidhaa Jawaar Mohaammad fa'aa miira simannaa ummataa Oromiyaa hamma Suudiitti, Oromiyaa hamma Awurooppaatti, Oromiyaa hamma Ameerikaatti biyyoota addunyaa kanneen Oromoon keessa jiraatan hunda keessatti akkamiin simatame kan jedhus ni mil'anna. Kun mil'oo Tibbanaati. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka gadhiifamaniif ummata Oromooti hamma ummatoota Itoophiyaatti Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti hamma Komishinii Mirga Namoomaa Gamtaa Afrikaatti Amnesty International hamma Human Rights Watchitti Liigii Mirga Namoomaa Gaanfa Afrikaatti hamma International Crisis Groupitti Gamtaa Afrikaatti hamma Gamtaa Awurooppaatti dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hamma dhaabbata doktoroota daangaa maleeyyitti Oromiyaa Support Group hamma Oromiyaa Global Forumitti Oromoo Legacy Leadership and Advocacy hammam waldaa hayyoota Oromootti Koongirensii Federaalaa Oromooti hammam adda bilisummaa Oromootti gaafataa kan turan yoo ta'u gaafiin dhaabbilee kanaa ji'oota 17 booda deebii argachuu waan jalqabe fakkaata. Dhibdee waraanaa raafama siyaasaa Itoophiyaa fi tasgabbii dhabiinsa gaanfa Afrikaatiif furmaanni marii biyyoolessaa qaamolee siyaasaa hidhannoo kaasanii bosona jiranii fi namoota ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hammate adeemsisuudha jechuun hooggantoota mootummaa Itoophiyaa kan gaafataa turan bulchaa Ameerikaa 46ffaa Joe Biden, ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antony Blinken, gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa Jeffrey David Feltman, seneetara Ameerikaa Chris Coons, ambaasaadara Ameerikaa duraanii Herman Cohen, miseensa koongirensii Ameerikaa Ilhan Omar, komishinara gamtaa Awurooppaa Pekka Havistom, barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres, Yuunivarsiitii Norweetti qorataa dhimma walitti bu'iinsaan Profeesar Jeetal Tronvol, Daayireektara Faawundeeshinii nageenya addunyaa Alex Diwal, Daayireektara
Oromoo leegaasii liidarshippii and advokaasiin seenaa jinjimoom gaanfa Afrikaattiin daayireektara Human Rights Watch Laatishiyaa Baadar biyya UK'tti yuunivarsiitii keeletti barsiisaa seeraam Dr. Awwal Alom, Professor Abbas Ganamam, Professor Mohaammad Hassan, Dr. Henok Gabbisam, Professor Esqeel Gabbisam, Professor Hussein Kadir, Dr. Ittiaanaa Habteem, Dr. Tsaggaayee Araarsaafim kanneen biroo warreen hidhamtoonni siyaasaa akka bahaniifi mariin biyyoolessaa hunda hammateem Itoophiyaa keessatti akka adeemsifamuuf mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmad Aliitiin durfamu gaafataa turanidha. Weellistoonni Oromoo kaayyoo sabaa irratti cichaniim dukkana siyaasaa keessatti saba Oromoo wajjin tittimaa turan afaan aartiitiin nageenyi Itoophiyaa keessatti akka bu'uufim hidhamtoonni siyaasaa akka bahan gaafataa turaniitii jirum. Artisti Yoosan Geetahun Bulloon Garmaamuu Tolaam mana hidhaa oolaa jechuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa jiran hidhaa akka bahan gaafateem. Bulloon Garmaamuu Tolaam mana hidhaa oolaa. Itti fufuun Yoosan goota dhabanii cal'ifachuun oodam dhiiga marartuu sana nuu barbaadaa jechuun haqxii artisti Haacaaluu Hundeessam akka barbaadamu gaafateem. Goota dhabanii cal'ifachuun ooda dhiiga marartuu sana nuu barbaada. Goota dhabanii cal'ifachuun ooda dhiiga marartuu sana nuu barbaada. Geeraru malee an akkamiin joogu haa ba'u gumaan ilma dhugaa beeku. Har'a gaafiin bulloo deebii argatu yoo jalqabuum gaafiin dhiiga marartuu sana nuu barbaadaa jedhuum awwaalamaatii jiraam. Ragaan dhiigni isaa awwaalamaa jiraachuu ammoo ajjechaa isaatiin ummata Oromoo biratti kan yakkamtu Laamroot Kamaal manni murtiin bilisaan gadhiisuum paarkiin maqaa isaatiin moggaafamem jijjiiramuufi dhimma isaa ummata irraanfachiisuuf yaaluum bulchiinsa Abiy Ahmad Aliitiin. Hati alangaa duraanii federaalaafim kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebem dhugaa Haacaaluu dabsuufim bakkeewwan maqaa Haacaaluutiin moggaafaman jijjiiruu isiitiin ummataan komatamaati jirti. Binseeganii anaatti hin fakkaanne Binseene anaatti hin fakkaanne. Artisti Keekiyyaa Badhaadhaam dhukkubni siyaasaa dawaa yaalaam goda qaallittii fi qilixoo laalaa jechuun warra furmaata rakkoo siyaasaa Itoophiyaa barbaaduuf kallattii akeekem. Dawaan dhibee siyaasaa fi yaalaam qaallittii fi qilixoo jiran jechoo isaatiin. Dhukkuba siyaasaa dawaa yaalaa goda qilixoo qaallittii laalaa olee eegalagaan olee. Dhibban dhaabbilee idil addunyaa fi hooggantoota dhaabbilee garaagaraatiin bulchiinsa Abiy Ahmad irratti taasifamaa tureem lola waggaa tokkoom kaaba Itoophiyaatti adeemsifameefim lola siyaasaa fi waraanaam Oromiyaa keessatti ganna sadiif adeemsifame boodam bulchiinsi Abiy Ahmad goda qilixoo fi qaallittiin mil'ataa jira fakkaatam. Jawaar Mohaammad kan abbaa riiformii Itoophiyaa jedhamuun dubbatamuun akkasumas qondaalota koongirensii federaalaa Oromoo hooggantoota gameeyyii adda bilisummaa uummata Tigraay fi kanneen biroo gadhiisuu fi marii biyyoolessaa mallattoolee awwaannaam waamicha marii biyyoolessaati jedhamaatii jira. Ta'us kanneen ija shakkiitiin ilaalaa jiranis ni jiru. Dukkanni siyaasa dinagdee fi hawaasummaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa fi cufachuun daandii qabsoo karaa nagaatiin bu'eem waan bari'u hedduu fakkaata. Oromiyaan waggaa sadiif Itoophiyaan ji'oota 17 waraana lubbuu 60,000 gaaga'een raafamaatii turte. Kanaaf ammoo sababni furmaata waraanaa fi siyaasaan geggeessitoota qabsoo karaa nagaa hidhuufi artisti Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuudha. Dukkanni siyaasaa hidhamuu qabsoo karaa nagaatiin Itoophiyaatti yoo bu'uum ibiddiin lolaa fi waraanaa ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaatiin Itoophiyaatti qabate.
Itoophiyaan kanaan gubataati jirti. Dukkanni siyaasaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromootiin ni bari'a jedhamee abdatamus ibiddi siyaasaa ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaatiin Itoophiyaatti gabate garuu dhaamuuf haqa barbaadaa jira jedhamaati jira. Sababbiin isaa immoo haqi Haacaaluu Hundeessaa bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin yeroo kamuu caalaa awwaalamaati jira. Anatin fakkaane hinsene anatin fakkaane garuu dukkanni siyaasaa Jawaar Mohaammad faayidaa bahaa jiraachuu isaa hordofee akka bari'uu jiruun abdatamaati jira. Sababbiin isaa dawaan dhibee siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Mohaammadiif waa hiddan isaa waan ta'eef jedhameet amanama. Hidhamuun Jawaar Mohaammadiif waa hilloota isaa akkuma dhibee Itoophiyaa ta'eem hidhaa bahuun isaanis dawaa dhibee Itoophiyaa ta'uu danda'anis yaada namoota garagaraati. Ji'oota 17 oliif qabsoon karaa nagayaa geggeessitoonni qabsoo karaa nagayaa abdiin dimokiraasii fi ce'umsaa hidhamuun qabsoon hidhannoo afaan qawweetii hamma taankiittiin madfii hamma jeettittiin likooftara hamma diroonittiin loltuu miilaatii hamma qilleensaattiin Itoophiyaa raaseem gaanfa Afrikaa yoo dhiphisoom addunyaa ammoo yaadaa yaaddoo hamtuu keessa galcheem rakkoon Itoophiyaa kun jechuudha. Sababbiin cufachuu qabsoo karaa nagayaa ilaalcha sabboonummaa fi federaalizimiin Jawaar Siraajuu Mohaammad tarkaanfachiisuufiin ilaalcha eda'amuu muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad tarkaanfachiisuudha. Jechuun Jawaar Mohaammad Itoophiyaa ilaalcha sabummaa irraa ijaaramteef sabdaneessummaan keessatti mirkanaa'etuun Itoophiyaaf nagaa kenna yommuu jedhu Abiyyi Ahmad Ali ammoo Itoophiyaaf kan nagaa kennu Itoophiyaa ilaalcha sabummaa irraa bilisa taateen ijaaramteedha jedha. Haala qabatamaa bara 2020 keessa tureen gareen ilaalcha sabdaneessummaa tarkaanfachiisuun filannoo fuuldura keenya jiru injifachuun ce'umsa Itoophiyaa gara dimokiraasiitti tarkaanfachiifna jechuun yommuu abdatu maqaa weerara koronaa vaayirasiitiin filannoon akka dabarfamu garee bulchiinsa Abiyyi Ahmad Aliitiin taasifame. Abiyyi Ahmad ummanni keenya yoo nu filate kabajaan hamma filannoo itti aanutti bulchinaa paartiin biraa yoo injifateem eebbisneem harka dhunganneem kabajaan teessoo fi bulchiinsa biyyaa itti kennina jechuun waadaa seenee cabseem daandii Itoophiyaa nageenya dhoowwuu qabachuun filannoo dabarseem. Abiyyi Ahmad qabxiilee 4 filannoo isaa dabarsuun aangoo mootummaa isaa dheeressuun paarlaamaa diiguun labsii yeroo muddamaa labsuun heera mootummaa fooyyessuufiin heera mootummaa hiikoo dhiyeesseem. Qabxiileen kun 4 hin ta'u jedhamuun ogeessota seeraa xiinxaltoota siyaasaa qondaalota paartilee mormituu fi aktiivistootaan didameem. Gameessi siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Siraajuu Mohaammadiis qabxiilee 4 hiika seeraa kennuun filannoon akka dabarsuun hin danda'amne ibseem. Kana booda warri ilaalcha federaalizimii tarkaanfachiisan hundi funaannamuun bulchiinsa Abiyyi Ahmadiin hidhamaniim. Kun ammoo dhagaa tokkoon sanbira lamaan mammaaka jedhu san godheem. Filannoo dabarsuuf ilaalcha bilisiginnaa uummata fudhachiisuuf tarkaanfachiiftotam ilaalcha bilisummaa hidheem. Kana kan raawwateem bulchiinsa Abiyyi Ahmad Aliitiim. Humnoonni federaalistii fi geggeessitoonni qabsoo karaa nagayaa ji'oota 17 mana hidhaa bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti erga dararamaa turaniin
Jimaata darbe amajjii torbam bara 2022 hidhaa irraa bilisoomaniitii jiru. Garuu hundi hin bilisoomne namoota muraasatu bahe. Garuu imalli ji'oota 17 mana hidhaa bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti Jawaar Mohaammad obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaaf kanneen biroo dabarsan goolabameetii jira. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u. Itoophiyaan ergam Haacaaluu Hundeessaa ajjeefte Jawaar Siraaj Mohaammad hiitem nagaya argatte hin beektu. Waxabajjii 30 bara 2020 gameessa siyaasaa Itoophiyaa Jawaar Siraaj Mohaammad itti aanaa durataa Koongirensii Federaalaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa hundeessaa raadiyoo daandii haqaa fi miseensa Koongirensii Federaalaa Oromoo Hamzaa Booranaa dabalatee sirna geggeessaa reeffa aartistii Haacaaluu Hundeessaaf gara Amboo yoo imalaa jiranitti reeffa humnaan gara Finfinnee deebiftan jedhamuun to'annaa jala oolanii. Kana kan raawwate Jawaar Mohaammad jechuun gaafatamaan Komishinii Poolisii Oromiyaa Komishinar Araarsaa Mardaasaa ibsa tibba sallaateen himeetii ture. Komishinar Araarsaa Mardaasaa kan tibba darbee ajaja isaatiin abbootii gadaa Karrayyuum ajjeesan jechuudha. Jechuun Komishinar Araarsaa Mardaasaa reeffa aartistii Haacaaluu Hundeessaa kan ogguree garee Jawaar Mohaammad jechoo isaatiin. Garuu reeffa aartistii Haacaaluu Hundeessaa kan ogguree Finfinneetti deebisee Jawaar Siraaj Mohaammad fa'aa osoo hin taane ajaja qondaalota olaanaa biltsiginnaa kanneen akka Shimallis Abdiisaa, Takkalaa Uumaa, Komishinar Araarsaa Mardaasaa fi ajajaan humna addaa poolisii Oromiyaa Dachaas Bitimaa fa'aan akka ta'etu ibsamaatii ture. Jawaar Mohaammad fa'aas dhimma sirna geggeessaa reeffa aartistii Haacaaluu Hundeessaa irratti akka mari'atamu itti himamuun gara galma giddugala aadaa Oromootti akka deebi'an taasifame. Kana booda kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee yeroo sanii Injiinar Takkalaa Uumaa dhufe Jawaar fa'aa wajjin erga mari'atee qorrisiistuu reeffaa fida jedhee akka biraa deemetu dubbatamaatii ture. Akkuma Injiinar Takkalaa Uumaa deemeen poolisoonni federaalaa dhufanii eegdonni Jawaar Mohaammad hidhannoo akka hiikkatan yoo dirqisiisan yeroo kana miseensi humna addaa poolisii Oromiyaa tokko aariin ofitti dhukaasee akka of ajjeesetu himamaatii ture. Yeroo kana reeffi aartistii Haacaaluu Hundeessaa waajjira ODP galma giddugala aadaa Oromoo cinaa jiru seensifamuun gara duubaatiin bahee helikoophteraan Ambootti ergame. Haala kanaan Jawaar fa'aatiin tooftaan to'atamanii kun odeeffannoon battala sanitti bahaa turedha. Gaafa sanii gaafni Oromoon dukkana siyaasaa hamtuu keessatti kufe. Dukkana weellisaan isaa jaalatamaan ajjeefamuu fi dukkana hoogganni isaa hidhamuu keessatti kufe. Ji'oota 17 dukkana roobaa dukkana siyaasaa hamtuu keessa ture. Sabni Oromoo bal'aan jechuudha. Dukkana kana keessatti ammoo bulchiinsi Abiy Ahmed siyaasa isaa keessaayyuu ilaalcha eda'amuu fi ilaalcha biltsiginnaan tarkaanfachiisuun ummata Oromootti fe'uuf sabboontota hedduun lubbuu galaafateetii jira. Kumaatama buqqisee kan hidheem mana hiyyeessaa danuu gubeetii jira. Jawaar Siraaj Mohaammad obbo Baqqalaa Garbaa Hamzaa Booranaa fi kanneen biroo dabalatee jalqaba dhimmi isaanii mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachaa ramaddii lidataatti ilaalamaatii ture. Dhaddachaawwan jalqabaa kanaan qorataan poolisii federaalaa yakkoota 4 shakkamaniin to'annoo jala ooloo ibse. Himannaawwan qorataan poolisii federaalaa Jawaar fa'aa irratti dhiyeesse ajjeechaa poolisii humna addaa Oromiyaa sabaa fi sablammoota walitti buusuuf yaaluun qondaalota mootummaa ajjeesuuf yaaluu fi reeffa aartistii Haacaaluu Hundeessaa ogguruu kan jedhuun ture. Leellisaan federaalizimii sabdaneessaa Jawaar Mohaammad dhaabbilee haqam bulchiinsa Itoophiyaa leellisuun qajeelfaman fuuldura dhaabbatee dhimmi nuti ittiin hidhamneem dhimma mana murtiitiin ilaallamu osoo hin taaneem dhimma siyaasaa waltajjii siyaasaa qofaan furamuudhaan
kan nu hidhaa jiraniif filannoo keessaa nu hambisuuf jechuun tarkaanfii Abiy Ahmad filannoo keessaa isaan hambisuuf fudhateem dubbateem. Itti aanaan dura taa'aa Koongirensii Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa immoo mootummaan ofumaa yakkanarratti barbaadaa jira. Ani geggeessaa siyaasaatiin filannoo na jala dabarsuufim akka ani filatamee uummata hin hoogganneef na hidhan malee ani yakka raawwadheem tokkollee hin qabu jechuun adoolessa 29 bara 2020 mana murtii irratti dubbateetii ture. Qorannoon galmee duraa erga xumuramee booda abbaan alangaa walii galaa yeroo saniifim ministeera haqaa ammaa Dr. Geediyoos Ximaaxiyoos galmee Jawaar Siraaj Mohaammad jalatti namoota 23 fi Oromiyaa miidiyaa neetworkii irratti himata mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataatti baneem. Namoonni himanni irratti baname kun nama siyaasaa Itoophiyaa jijjiireem hoogganaa riiformii Itoophiyaa kan jedhamuufim ejjennoo walqixxummaa sabootaa irratti qabuun qalbii uummattoota Itoophiyaa kan biteem Jawaar Siraaj Mohaammad yuunivarsiitii keessatti dhaloota qaruufim qabsoo karaa nagaa leellisuun kan beekamuufim qondaala olaanaa Koongirensii Federaalaa Oromoo kan ta'an Obbo Baqqalaa Garbaa hundeessaa raadiyoo daandii haqaa fi miseensa Koongirensii Federaalaa Oromoo Hamzaa Booranaa bara 1988 irraa jalqabeem yeroo 11 kan hidhameem abukaattoo seeraa fi qondaala Koongirensii Federaalaa Oromoo Dajanee Xaafaa waggaa 7 dura biyya Joo Baayidaniin bultum Ameerikaa keessatti hundaa'eem yeroo gabaabaatti tarree miidiyaalee gurguddoo kan hiriira Oromiyaa miidiyaa neetworkii gulaalaa muummee OMN Dajanee guutamam gaazexeessaa OMN Mallasaa Dirribsaa hayyuu seeraa fi imaammataa akkasumas USA magaalaa Los Angelesitti qoonsila Itoophiyaa kan turee fi booda irra kan lakkisem Dr. Birhaana Masqala Babaasanyim hayyuu seeraa fi amma biyya Awustiraaliyaa kan jiraatu Dr. Tsaggaayee Raggaasaa Araarsaa miseensa raayyaa ittisa biyyaa kan turee fi eegduu Jawaar Mohaammad kan ta'e ajajaa shantamaa Yaalam Warqaa Saffaa miseensa poolisii federaalaa kan turee fi eegduu Jawaar Mohaammad saajin olaanaa Geetuu Taarrafaa ajajaa kudhanim Taamiraat Huseen saajin olaanaa Bashiir Huseen saajin itti aanaa Sabboonaa Qaaqoom ajajaa shantamaa Kennee Duumessaa ajajaa shantamaa Daawit Abdataa Boggaalaa Dirribsaa Arafat Abubakar Boonaa Xibileem Mastaward Tamaam Shamsaddiin Xaaham Alamaayyoo Galataam Amaan Qaaluu Baatii fi Obbo Guutuu Mul'iseem. Namoonni kun hundi galmee Jawaar Siraaj Mohaammad jalatti himataman Oromiyaa miidiyaa neetworkii dabalatee jechuudha. Seeronni ittiin himataman seera yakka akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 baheen keeyyata 240 cabsuun walitti bu'iinsa sabaa fi amantii bu'uura godhate kakaasuun labsii yakka shororkeessummaa ittisuuf to'achuuf baheen lakkoofsa 1176 muraam 2012 darbuun yakka burjaajii teleekoomiin 761 muraa 2004 fi labsii bulchiinsaaf to'annoo meeshaa waraanaa lakkoofsa 1177 muraam 2012 cabsuun kan jedhamuun himataman. Baatii Amajjii bara 2021 keessa manni murtii ol'aanaa federaalaa damee lidataa dhaddachi farraa shororkaa fi dhimmoota heeraa himataawwan Jawaar fa'aa irratti banaman 10 keessa 6 kan labsii bulchiinsaa fi to'annoo meeshaa waraanaa 1177 muraa 2012tiin akka addam citu murteesse. Hidhamtoonni kun itti fufuun tooftaa lagannaa nyaataa qabsaa'onni akka qabsaa'aa walabummaa Hindiim Mahatma Gaandhiim Maariyoo Waalas Doonloopiim duree yuuniyeenii Ameerikaa fi Meeksikoo Siizar Chaaveez dhimma itti bahanitti dhimma bahuun dhuma baatii Amajjii bara 2021 irraa jalqabuun guyyoota 40 lagannaa nyaataa adeemsisaniitii jiru. Kaayyoon lagannaa nyaataa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo adeemsisaniif cunqursaaf dhiibbaan uummata Oromoo irraa haa dhaabbatu kan jedhuuf mootummaan namoota bebbeekamoo Oromoo kaan ajjeesem kaan hidhuun riiformii keessaa uummata Oromoo cinatti dhiibe jechuun lagannaa nyaataa kan jalqabani. Diddaa nyaataa guyyoota 40 booda hospitaala Laandimaarkitti kadhaamaan guddootaaf kumaandar Daraartuu Tullootiin goolabame. Qabsoon lagannaa nyaataa guyyoota 40 jechuudha. Dargaggoonniif uummanni bal'aan sochii uffata keelloo kan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessatti uffachuun oolmaa dhaddacha hidhamtoota siyaasaa kan dhiphisaa turan yoo ta'u
Kanaanis poolisoonni bulchiinsa Abiyyi Ahmad gaazexeessitoota masarata dhaabaa dabalateem namoota hedduun hiiteetii turteem. Baatii caamsaa bara 2021 irraa jalqabuun murteen mana murtii kabajamaa hin jiru waan taateef waggoota lamaaf mana murtiitti dhiyaachuun hin barbaannu jechuun mana murtii xalayaan kan beeksisan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo beellamoonni hedduun bakka isaan hin jirretti bakka abukaattonni isaanii jirantti ilaalamaati ture. Imala ji'oota 17 kana keessatti gareen abukaattota Oromoo hedduun aarsaa kafalaniiti jiru. Abdul Jabbaar Huseenis dhimma hidhamtoota siyaasaa Oromoo osoo tarkaanfachiisuun sirna Itoophiyaa bulchuun nyaatame. Qaamoleen haqaa Itoophiyaa ummataaf osoo hin taane sirnaaf amanamoo ta'aniin hojjetaa jiraachuu hordofeem Jawaar Siraaj Mohaammad mootummaan ni jijjiiramaam sirni kamuu ni darbaam isin qaamoleen haqaa garuu yoomuu warruma haqa namaa murteessu ta'a itti fufaam osoo nuti bor aangoo qabanneellee isin murtiidhuma haqaa laachuuf as jirtoom kanaaf nuti murtii haqaa isin irraa barbaanna jechuun dhaddacha irratti mana murtii gaafateem. Waa'ee rakkoo qaamolee haqaa kanneen akka mana murtii abbaa halangaa poolisiif kanneen biroo ilaalchisuun torbee darbe keessa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad kaabinee isaa wajjin gama karoora hojii raawwii guyyoota 100 irratti qaamolee haqaa Itoophiyaa akkas jechuun qeeqeem. Dhaabonni haqaa qarshiidhaan yoo hin gowwoomfamnellee haloodhaan gowwoomfamuun abbaan seeraa tokko dhiigaan yookaan wal beekuudhaan yaada taanaan qarshii fudhates fudhachuu baates malaadhaan dhalattoota Tigraay jedhamuun kan hidhaman kanneen umriin isaanii 75 fi 80 ta'aniidha. Namoota akkasii kan dhibee sukkaaraaf dhiigaa qaban hidhuun Itoophiyaaf dhimma miti warra sooressa ta'an jala bu'anii adamsuun ammoo hattummaadhaan jechuun dhaabbilee haqaa bulchiinsa isaa qeeqeem. የፍትህ ተቋሞቻችን በገንዘብ ካልተደለሉ በግል ቂም ይደለላሉ። አንድ ዳኛ በደም የሚያስብ ከሆነ አንድ ዳኛ በውቂያ የሚያስብ ከሆነ ገንዘብ ቢቀበልም ባይቀበልም ኮራፕትድ የትግራይ ተወላጆች ተብለው እዚህ በተለያየ ጉዳይ የሚጠረጠሩ በጥቆማ የሚታሰሩ ሰዎች 70 80 75 ዓመት ሱካር ፕሬሸር ያለበት ሰው ወስዶ እዛ ማጎር ለኢትዮጵያ ከመቆርቆርና ኢትዮጵያ ላይ ችግር እንዳይመጣ ከመፈለግ አይደለም ሌብነት ነው። ሀብታም ሀንት እያደረጉ ማለት ነው። Jawaar Mohaammad mana hidhaa kana keessa taa'ee furmaata rakkoo Itoophiyaa kan kaa'aa ture yoo ta'u maddi rakkoo waraanaaf dhibdee Itoophiyaa ce'umsa hoogganuu dadhabuu jechuun xalayaa barreesseetii ture. Imalli mana hidhaa ji'oota 17 amajjii 7 bara 2022 xumurame. Dhimmi hidhaa ba'uun hidhamtoota siyaasaa Oromoo durfamee beekamuu baatus jimaata darbe galgalam namoota galmee Jawaar Siraaj Mohaammad jalatiin himatamanii hidhaa jiran 20 qondaalota TPLF kanneen akka Sabhat Naggaam, Qiddusan Naggaam, Abbaay Waldoom, Abbadii Zammuum, Muluu Gabra Egzaabirii fi Kiroos Hagos yoo ta'an Iskindar Naggaas dhaabaheetii jira. Hidhaa bahuu Jawaar Siraaj Mohaammad faa hordofee uummanni Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo ishee jiru gammachuun bahuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo simateetii jira. Dargaggoonni hedduun Jawaar abbaa riiformiitiin Jawaar tunu bulchaam akkasumas Jawaar abbaa jijjiiramaati jechuun faarsaniitii jiru. Hidhaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo kana hordofeem mootummaan Itoophiyaa dhiifamaan gadhiise jedhus ogeessonni seeraa namni tokko dhiifamaan kan gadi dhiifamuun yakkamaa ta'uun isaa yoo mirkanaa'ee itti murtaa'eedha jedhuun garuu dantaa ummataaf jecham himannicha addaan kutuun baasuun ni danda'ama. Haa ta'u malee ammas akkaataa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo itti gadhiifaman ifaa miti jechuun abukaattoon seeraa obbo Tulii Baay'isaam BBCtti dubbataniitii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa Koongirensii Federaalaa Oromoo fi namoonni galmee Jawaar Siraaj jalatti
himataman hidhaa irraa hiikamanis hidhamtoonni siyaasaa bilisummaa Oromoo dabalateem kumaatamni manneen hidhaa naannolee fi federaalaa keessatti rakkifamaatii jiru. Hidhaa irraam bilisoomoo hidhamtoota siyaasaa Oromootiin wal qabateem ummanni yaadota garagaraa ibsaatii jiru. Hiikamuun hidhamtoota siyaasaa Oromoo tarkaanfii jalqabaa gaariidha kanneen jedhanis jiru. Garuu rifeensa cinaa haadanii cinaa hin dhiisaniin hidhamtoota siyaasaa ABO gadhiisaa jechuunis gaafataatii jiru. Gadhiifamuun Jawaar Mohaammad fa'am dhibdee siyaasaaf waraanaa Itoophiyaa kan furmaata dhabeef furmaata argamsiisuu danda'am waliigalteen siyaasaa fi nageenyaa warra qawwee kaasee bosona jiruu fi warra masaraa mootummaa keessa jiru jidduutti bu'uu danda'a kan jedhu yaada qaamonni garagaraa kennaa jiranidha. Ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ibsaa Majjii 8 bara 2022 baaseen dhiifamni badii malee godhamuu hin jiru jechuun mootummaa yoo qeequun miseensota koongirensii federaalaa Oromoo hidhaa bahaniin baga mana hidhaa dhiphaa keessaa gara mana hidhaa bal'aa waraana siyaasaaf diinagdee raafamaa jirutti baatan jechuun ibse. Hooggantoonnii fi miseensonni koongirensii federaalaa Oromoo qaallittii jiran qofti hiikamuun hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo hafuun gaafii fi shakkii uummata keessatti uumeetii jira. Biltsiginnaan hidhamtoota siyaasaa koongirensii federaalaa Oromoo qofa gadhiisuun kan ABO hambisuun ergaa siyaasaa of duubaa qaba jechuun kanneen ija siyaasaatiin ilaalaa jiranis jiru. Akka warri kun jedhanitti qondaalota ABO kan hambisaniif waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qaban jechuun moggeessuuf jechuun sababa dhiyeessu. Hawaasni Oromoo aktiivistoonni fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa dargaggoof dargaggeettiin Oromoo hayyu duree ABO kan hidhaa dhaabbii irra jiran obbo Daawud Ibsaa dabalatee qondaalota adda bilisummaa Oromoo hidhaa jiran hundi akka gadhiifaman ummanni guutuu Oromiyaa keessatti manneen hidhaa godinaaf aanaa keessa jiranis akka bahan gaafachuu irratti argamu. Hidhaa irraa hiikamuun hidhamtoota siyaasaa kun kan jalqabeem erga mootummaan Abiyyi Ahmad wixinee komishinii marii biyyoolessaa walabummaa fi haqummaan isaa gaafii keessa jiru jedhamuun dubbatamu raggaasiseen booda. Hidhaa irraa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa Oromoo hordofeem barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaares yaada fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin Itoophiyaan hidhamtoota siyaasaa olaanaa gadhiisuu ishee gammachuun sibadha jedhaniitii jiru. Miidiyaaleen addunyaa kan hidhamu Jawaar Mohaammad mata duree oduu godhachuun gabaasaa turan hiikamuu isaas mata duree oduu taasifachuun gabaasaatii jiru. Miidiyaan warra Qatar Al Jazeeraan Ethiopia announcing pardons for high profile political prisoners jechuun isaa Ethiopiyaan namoota siyaasaa gurguddoon dhiifama godhuu beeksifte jechuun suuraa Jawaar Mohaammad wajjin barruu isaa yoo maxxansu The New York Times those to be released included Jawaar Mohaammad a prominent critic of Prime Minister Abiy Ahmed jechuun isaa kanneen mana hidhaatii gadhiifaman keessaa muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed qeequun kan beekamu Jawaar Mohaammad keessa jira jechuun maxxanse. Reuters Ethiopia frees opposition leaders from prison announce political dialogue jechuun isaa immoo Ethiopian hooggantoota paartilee mormituu hidhaa gadhiisuun marii biyyoolessaa labsite yoo jedhu The Washington Post Ethiopia grants amnesty to high profile political detainees jechuun isaa Ethiopian hidhamtoota siyaasaa bebbeekamoof dhiifama goote jechuun suuraa Jawaar Mohaammad wajjin maxxanse. Rakkoon Itoophiyaan furmaata kan argatu marii biyyoolessaa hunda hirmaachiseedha jedhamuun yeroo garagaraatti bulchiinsa Abiy Ahmediif waamichi taasifamaa turuun seensa qophii sanaa irratti kaafneetii jirra. Paartiin Koongirensii Federaalaa Oromoo kan Profeesar Mararaa Guddinaatiin durfamuun ibsaan koloolessa 15 bara 2021 baaseen rakkoon siyaasa Itoophiyaa furuuf marii biyyoolessaa haqa qabeessa dhugaaf hunda hirmaachise qofatu furmaata jechuun haaldureewwan marichaa barbaachisan afur dhiyeesseetii ture. Haaldureewwan kaafaawwan dhiyeessem waraanni maqaa seera kabachiisuun jalqabameen gara jiraachuuf jiraachuu dhabuu biyyaatti ce'ee akka dhaabbatu qaamota marii adeemsaniif beekamtiif deeggarsi hawaasaa idil addunyaa kennameefi walabummaan akka hoogganan gartuuleen hidhannoon socho'an hundi marii biyyoolessaa keessatti akka hirmaatan hidhamtoonni siyaasaa hundi hiikamaniin marii biyyaalessaa irraa qooda akka fudhatan jechuun haaldureewwan kanneen dhiyeesse. Gareen Abiy Ahmediin durfamuun jiddu lixiinsa qaamolee alaa hin barbaannu jechuun waamicha marii biyyoolessaa dadanis
Ergam waraanni adeemsifamaa ture lubbuu kumaatamaa nyaateem qabeenya biyyattii daakeem hariiroo dippiloomaasii diigee boodam Abiy Ahmad mariin biyyoolessaa fi araarri nu barbaachisa jechuun dubbachuu irratti argama. Yeroo dukkanni siyaasaaf waraanaa Itoophiyaa raasaa jiru kanatti weellistoonni Oromoo sona Oromummaa faana hiriiruun kanneen gumaacha Oromummaa gumaachan sabaan faarfamaa fi leellifamaati jiru. Tibbanaa sirba qeenxee mata dureem bara baraan jedhuun Oromiyaaf gootota Oromoo kan faarseem artist Taaddalaa Gammachuun waa'ee Oromiyaa akkas jechuun ibseem. Anaaf Oromiyaan naannoo oliim Oromiyaan anaaf biyyam yoo Oromiyaan hin jiraannem Itoophiyaan hin jiraattum yeroo dinni kallattii garagaraatiin Oromiyaan akka diggamtuuf hojjetaa jiru kanatti waa'ee Oromiyaa cal'isanii taa'uun gumaa goototaa lafatti gatuudha jechuun dubbateem. Yeroom qormaanni Oromummaa baay'ate kanatti keekiyyaa badhaadhaati hamma galaanaa gaaromsaatti yoo san geetaa huunii hamma Andu'aalam Gosaatti Leencoo Gammachuutii hamma Gadaa Hamdaatti Fayyisaa Furiitii hamma Ittiqaa Tafarriitti Taaddalaa Gammachuutii hamma artistoota birootti kaayyoom sabaa irratti cichaniim wallee dhibee Oromoo fi Oromiyaa gungumtuum baasaniim har'a gahaniitii jiru. Ansiraay sabaa tureem gama ogummaa kaameraa fi production abreedan mil'uu Tibbanaa kan isin biraan gahaa tureem Abdii Jamaaliim. Torban qophii biraatiin hamma walitti deebinutti torban milkiyaa ta'u jecham har'aaf qophii qopheeffanneem kana fakkaata. Allayyaa mokorii daangaanya marga'u obsus naaf hin taane deensus naaf hin taane roorroon hin hammaatte nan baranan taa'u.